እናንተም እንኳን ደስ ያላችሁ። ባህር ዳር ኢኮኖሚያው አድጎ ሰው ተጠቃሚ እንዲሆን ውበቷ ወደ ገንዘብ እንዲቀየር ውበቷ ወደ መልካም ስምነት እንዲቀየር ማህበረሰቡና የክልሉ መንግስት በጀመሩት መንገድ አጠናክረው ሰው ይገባል ብለን እናምናለን። ባየነው ነገር በጣም ደስተኞች ነን። እንግዲህ የሚያምር ዮያ ዳወቶተ ኬኛ ከበጀሞ ፋኖን hanga madura muummichi ministeera yoo Bahar Dar dhufe ni ajjeefna nafsee isaa baafna jedhanii yeroo adda addaa irra deddeebin itti dhaaddataa turan Abiyyi Ahmeditti jechuudha. Garuu qaallichi ka ta'uu miti Bahar Dar dhaqeeti Bahar Dar irraa fokkisuutti jira jechuudha. Waan hedduu nama dhibu garuu yeroo 5 Bahar Daritti deebuu isaati muummichi ministeera amma taraa tana waliin yeroo 5 Bahar Daritti deebuu isaati waan nama dhibu garuu dhaaddannaan jira achumatti bishaan dhugeetuma lukkuu bishaan buute balbalaa bishaan buute tabaanan san ta'ee hafee jechuudha. Way abjuu faannoo waan goonuuf hin qabnu gaa dhugaa rabbii. Mee har'a kanan isiniif qooda viidiyoon kun har'a hin waraabamne daawwattootaaf kabajamtoota keenya kaleessa waraabee garuu poostii isiniif hin goone dhiifama isin gaafachuu barbaada. Jalqaba irratti maaliif viidiyoo sandura waraabamee upload ta'eetu jira waan ta'eef isa kana irraa dhiisee ture jechuudha. Har'an poostii isiniif godhe jechuudha waan kaleessaati jechuudha. Muummichi ministeera akkuma beekamu guyyaa kaleessa daandii haaraa piroojektoo haaraa naannoo Amaaraa Bahar Dar irratti dalagamaa jiru irratti faaruun qarxam godhe jara keenya bar namichi biyya faaruun qarxam godhe bar Bahar Dar biyya uumamaan bareedduutii biyya urgooftuu biyya qilleensa bareedaa qabdu biyya teessuma lafaatiin gaarii taate akkasumallee biyya bakka uumamaan rabbii waan hunda badhaase jedheeti bar faaruun qarxam godhe bar dhugumatti dhugaa dubbatuu fi na hinaafsifte naannoo Amaaraa yeroon argu naannoo Oromiyaa ilaalee naannoo Oromiyaa ilaalee naannoo Amaaraa kana yeroo ilaaltu dhugaa rabbii ni hinaafta jechuudha. Hinaafaa guddaatu sitti kaa jechuudha. Maaliif hinaafuun beekaa hinaafaan waa'ee biyya irratti hinaafuun homaa miti. Siigale maaliif jedha biyyi keenya qabeenya uumamaa kan rabbiin kenneef hedduu osoo qabdu teessuma lafalleetiin naannoo Amaararra bareedduu taatee osoo jirtuuyyi hayyoonni hedduun achi keessaa baay'een osoo jiru garuu naannoon Amaaraa xiqqoon uummanni nun geenye kun lafa hanga keenya mijoottuu hin qabnee fi qilleensa bareedaa hin qabne irratti mee ilaala biyya kana waan fakkaattu achi ilaalamee dhugaa rabbii jechuun iddoon kaameeraa itti waraabamullee haa ta'u iddoo miidhagduu kaameeraa duratti mul'isanii kuni beekamaadha haa ta'u garuu iddoo bareedaa kaameeraa duratti mul'isan sunummaanuu tan naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa tuni walumatti hin deemtu jechuudha dhugaa dubbatuu fi hundaafuu gaa muummichi ministeeraa iddoo faannoon hanga kana dura muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed mee miila isaatiin naannoo Amaaraa keessa haa dhaabbatu jedhanii itti dhaaddataa turan jechuudha. Yeroo adda addaa irra deddeebiin bakka walgayii geggeessan kamittu muummicha ministeeraa osoo hin dubbanne bira hin darbu jechuudha. Uummanni faannoo kaa'uu warri hidhatee naannoo Amaaraa keessa socho'aa jiru faannoo warri ofiin jedhu kun jechuudha. Garuu muummichi ministeeraa idduma isaan itti dhaaddatan kanatti waan nama dhibu yeroo 5 irra deddeebiin achuma dhaqe jechuudha. Rakkoo takka malee nageenya isaa haala nagaa ta'een achitti bokkisee galaa jira jechuudha dhugaa rabbii hedduu nama dhiba. Haala Abiyyi Ahmed kun jarana dhugaa rabbiinuma namaaf hin galu inuma amma nu waa'ee wayyaanee kanaa fi waa'ee Eertiraa walii galtee muummicha ministeeraa dhawu buqqisuuf deemti Itoophiyaa diiguuf deemti jennee yaaddaa jirra bar namoonni hedduun hayyoonni illee yaadda'utti jira bar namicha hanguma kana itti yaadu mee ilaalaa isin. Ani wataadar nan jedha bar ani wataadaraa siin jedhame akkam jetta ani wataadaraa waa'ee waraana sirrittiin keessa beekaa akkam gootame nama akkanaa kana dhugaa rabbii jechuun nama deeggarullee baattu gootummaa namaatii fi haqa namaa dhossuun hin barbaachisu namaa quudhuun gaariidha dhugaa rabbii namaa quudhuun si galee namaa quudhuun dhugaa namaa beekuun gaariidha jechuun Abiyyi Ahmedaan deeggaree yookaan maaliif ani namummaa isaatiin nan jaalladha oromummaa isaatiin nan kabaja si galee. Hujii isaan jaalladhu kuni dhugaa lafa jirtu hujii isaa gonkuman jaalladhu maaliif biyya san keessatti biyya Oromiyaa yookaan Itoophiyaa jedhamtu keessatti waan takka nuguzni milika Oromoon akkasitti jibbitu sun uummata Oromoo irratti hin hojjetinillee hedduu hojjete garuu nuti kan mililiksan ijalleen hin argine gurrumaan dhageenye
akkasumallee seenarraa kitaabarraa dubbisaa as geenye abbootii keenya farraa oduu dhageenye jechuudha. Garuu kan ammaa kan ija keenyan arginee gurra keenyan dhagaa ija keenyan ilaalaa sammuu keenya keessatti seef ta'ee waan jiruufi Abiyyi Ahmad dhugumatti dubbatuu fi waa hedduu dalaga. Kanamee yeroo biraatti deebina. Kanaaf immoo ani waa'ee deeggaruu keessa hin jiru. Haa ta'u garuu dhugaa namaa dhoksuun hin barbaachisu. Gootummaa namaa dhoksuun hin barbaachisu. Alaa osoo dhagaan itti haramu biyyoonni adda addaa osoo isa dhabamsiisuuf jedhanu dhugaa rabbii ibidda keessa dhaabbatee biyya kana waggaa jahaarraa siin ga'uuni an hedduu na ajaa'ibsiisa. Dabalataan immoo amma iddoo silaa diinni isaa si ajjeefnaa mee miila keetiin as dhaabbadhu jedhaniin kana naannoo Amaaraa dhaqee bakka bara faaruun qarxam godhee dhugaa nama dhiba jechuudha. Wanni miidiyaarra jiruu fi wanni lafarra jiru jara keenya faalla. Dhugaa rabbiin isiniin jaabar faallaa waliidha. Waan nama dhibu dhugaa faallaa jennaan bar walumattuun dhalaaniin siin jee. Kanaafi sitti haa tolu boonu waan siin jennu hin qabnuyyi. Biyyuma bichaatti nagaa nuu buusiiti sitti haa tolu. Waan jennu maal qabna ree? Waan biraa waan jennu hin qabnu bar. Sitti haa tolu. Biyya keenya qofatti nagaa nuu buusi. Nagaa barbaada uummanni keenya. Kanuma jennanu jechuun waan biraa waan jennu hin qabnu. Hundaafuu haala naannoo Amaaraa keessa jiru baay'ee innillee dubbatee jira. Naannoon Amaaraa haala hamaa keessa jirti. Afaan Amaariffaatiin yoo dhaggeeffattanii turtan jechuudha. Haala hamaa keessa jirti. Akkasumaanuu haala hamaa yookaan haala nageenyi isii hin eegamne sirrii hin taane keessatti teessee akkanatti magaalaa ofii bareechanii tolchanii ammayyeessanii haala kanaan magaalaa rabbiinuu ganamaanuu uumamaan bareechee uume tolchee haala teessuma lafaatii fi qilleensa gaariillee kan qabdu hedduu iddoo bashannanaa hedduu kan qabdu rabbiin ganamaan uumaa isii sirriitti tolche kana keessatti immoo haala nageenyaa kan isii eegamaa hin ta'in keessatti akkanatti magaalaan tolte tuni gara fuulduratti illee waa hedduu akka daladduu fi waa hedduu akka godhuu dandeessuu fi akkasumallee bakka guddoo akka geessuu fi biyya dhiisii Itoophiyaa dhiisii akka Afrikaa guutuuf taatuu fi Afrikallee akka Afrikaattu nama boossuu dandeessutti ni tolfamti jennee yaanna jedhee dubbatee jira jechuudha. Abiyyiin silaa maal qaba gaa teenya sanillee silaa akkasitti nu tolche jechaa fi maal godharree jaleetu nu nyaate. Abiyyi bicha waan sababsannoo hin qabnu yaa muka yaa qottoo cirtee lafarraa nufittee cikkoottee lafarraa nufittee jedheeti munni himate jedhanii beektaa mukaa fi qottootu wal himate yaa qottoo xiqqooma nu dhiisi cikkoottee lafarraa nufittee nu murtee cikkoottee jechuudha naannootti garagara ta'uu danda'a. Muramtee muruu jechuudha waan tokko muruu jechuudha cikkaa'u yookaan muruu yookaan seeruu jechuudha waan tokko bakka seeruu cikkoottee nufittee mummurtee nufittee. Nu dhiisii jeemunni gaafate gaafannaani waanaa miti jalluma keessantu isin keessa jira ka lafarraa isin fite jallaa keessani malee waanaa miti jetteen osoo jallaan keessan isin keessa jiraatu baate ammaalin isin muraa ani wayin ufiin lafaa ka'e isin muraayii jetteeni jechuudha qottoon. Kanaafuu gaa magaalaa teenya ta'u Oromiyaa waan Abiyyi bichaa sababsannoo hin qabnu kabareechuu dhiisee warruma jala jiruu fi warruma magaalaa kana keessa jiruu fi hayyoota jedhee warra ofiin moggaasee jehu kana malee waan Abiyyi bichallee Abiyyiin baay'isa kan Oromoo qofaa miti. Biyya hunda kan inni bulchu biyya hunda kutaa waan Itoophiyaa jedhamtu san hunda ija tokkoon ilaaluu baatullee biyyi sun isaan hoogganamti waan ta'eef saba tokko qofaaf yoonaan loogaa yoo saba tokko qofaaf hin hojjedha jedhallee hin danda'u waan ta'eef naannoo tokko qofaan bareechallee yoo ta'e hin danda'u. Kanammoo silaa namoota magaalaa san hoogganantu sirriitti tolchee bareechuu qaba. Amma magaalaa Oromiyaa keessa akkasumallee magaalaa Itoophiyaa keessa Finfinnee yoo fudhanne Adaanech Abeebee sirriitti daladde kantiibaa magaalaa Finfinnee kan duraanii Taakkalaa Uumaa ni jalqabe waan inni jalqabe sana Adaanech Abeebee jechuudha galmaan geesse jechuudha sirriitti galmaan geesse waa hedduu hojjette hojii bareedaa hojii boonsaa hojjette jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo haala saniin sila magaalaan Oromiyaalleen akka kanaan hojjetamtee bareedde hedduu namatti tolu kan namatti toluu fi kan nama gammachiisu ture. Garuu maal godharre magaalaan akkasitti toltulleen hin jirtu nuun agarree nu iyyee baaddaar garuu baay'ee bareedde dhugaa rabbii jarana haala isin amma viidiyoo irratti argitan kanaani dhugaa rabbii hedduu bareeddi dhugaa baay'ee bareeddi. Kana gubbaan immoo
kunuunsi godhamaafii jira wanti barbaachisu kamiyyuu gama mootummaa federaalaleetiin godhamaafii jira jechuudha deeggarsi adda addaa akkasumallee waan isin dhibu bar keessummoonni biyyoota gurguddatanirraa fakkeenyaaf daawwannaaf gara Itoophiyaa dhufan kun eessadha kan beektani irra guddaan Baahirdaar deeman fakkeenyaaf duraanumaa gaafamu mallasaa sanillee irra guddaan eessatti bu'aa beektani daawwannaaf eessa geessan karaa Baahirdaar fa'aa akkasumallee haroo Wanjii fa'aa daawwannaaf gara kana riizoortii fa'aa karaa kana riizoortii Bishoortuu karaa kana fa'aa oofan jechuudha laal si galee. Akka sigaa hundumaafuu daawwattoota keenya kabajamoo namichi dhugaa rabbii muratallee dhugumatti waan namni haasa'ullee nama gurra laatu miti sodaa waraanaatii fi sodaa qawweellee ani nama qabu natti hin fakkaatu namichi hundumaafuu rabbi isallee karaa saba isatti haa deebisu saba ofii wallaaluun of wallaaluudha rabbi karaa irratti haa deebisu ma jenna kanuma kanarra isiniif qooduu dhufe daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo guyyaa guyyaan oduuf odeessaalee keenya argatu fuula yuutuubii Oromoon sabiskiraayib godhaa miseensa maatii keenya ta'uu hin dagatina daawwattoota keenya akkasumallee viidiyoo laayikii godhaa namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf viidiyoon sheer godhaan isiniin jedha yaada keessan komentii jalatti nuuf ibsuu hin dagatina sagantaan keenya kanarraa asumarratti goolabamaa sagantaa itti aanu namoonni deebinutti nagaa ta'a.